يفقهوا قولي يا ربي كو قوفتا خالق الجباري قوفتا دراف توبا أتنا قرقاري قوفتا دراف توبا أتنا قرقاري بسم الله جدين دبيت وجل كبا إرانا هي ولي وانت نجيب دبا كما في قلبي الله أكبر الله أكبر أكبر يا نعم تقول باجرة أنجلس جلانا جانسي يسمعين أجامة بسم الله جدين دبيت وجل كبا إرانا هي ولي وانت نجر دبا كما في قلبي تيسن جرك واسكبا سمع الفيت يوجدن كما يا دخوتي تجيس كبا مكا ربي كوتي عنسه إرجما كورتيس رحمة التبو فده آلي في صحابة تابعت تنفده مؤمن توتا هنداف رحمة ساكده يا ربي نجر كاري وديك قفده أكم نجاه جرتو أحبابي في الله حرس والأجر الحمد لله نجاه فرحمن ربي قدان اسم الرها قراتو مسلم توتا هندا أنا هاجراتو بجنا فجرات هندا المان أيا اسمي فاكن ربي دجدجان فيا اسمي فاكن ربي دجدجان فيا أكم نجاه جرتو أبلا إسلاما خنيه كم فجو كان جمنا في كما كولين نكبتي فنيو نقبلما كولين نكبتي فنيو نقبلما الحمد لله جمجو دكمنا ربي نغرغرام ميد كوندبنا ربي كنا قد افكلني حاجه تساتنو فدي يادان تكوته ساتنو فدي يادان تكوته كيسموني كنا نياداتي نفدغا نتسين جنة نياتا في دغاتيس نتسين كنا نياتا في دغاتيس نتسين كنا كون بشان كبتي كون ساني دابتا تيسور غديتاها هكن وفتكتا وريكي سموتا teessoo ragattaha harka nuuf tikadda warri keessummoota nyaanni sun duuni jira kan feetan filadha caccabsaanis ni jira yoo barbaadan ganfoo dhugaatiinis ni jiraami asuma guuteemi miriindaa fi itittuu ammaasis aannanii hundumaa askuurii ofitti garcaasii keessummoota keenya anqalliif hin jedhe keessumummaan dhufeen akka tasaa jedhe naa uffalchaan jedha yoo xiqqoo dogongore naa uffalchaan jedha yoo xiqqoo dogongore ergan haganan jedhe tumma ammaa baadu amma gama yaada kootii achi tarkaanfadhu ati jibbilibbee ol darbii nashaata argadhu usteetu mantaahin awwantiin dhaammadhu wantin harkaa qabu har'as waan addaati gammachuu obboleewwan keenyaatu nu fide asitti kennaa obbolummaa isaaniif finneeti mabruuq alfi mabruuq jechuun durarratti onkaan dassaa laachuu itti aanfadheeti baganuuf gammaddan obboleewwan kooti baganuuf gammaddan obboleewwan kooti onkaan dassaa laachuu baga gammaddanii guyyaa kana arguuf kan hawwaa turtanii alhamdulillahi galata rahmaani kinootti geessanii bu'aa bahii hedduu obsaan dabarsitanii rakkina shabakaaf ajaja madaami hundaa dandeessanii bagatti geessanii guyyaa eebba keessanii bagatti geessanii eebii kan keessanii guyyaa yoo milaata kan jechaa turtanii shukriin ka rabbiiti kinootti geessanii shukriin ka rabbiiti kinootti geessanii ustaadaaf amiirran barataa fi koreen Allahu Akbar ustaadaaf amiirran barataa fi koreen tattaaffii gootanii har'a agartanii ifaajii teessanii congratulation baga gammaddanii اسمعوا كلكم يا جماعة مسلمة الشمع نافترتو إسن نغيوما نغيني بدادا جرون قبل داما جرون بكتاتوس وهنجتهما وجين نافتركما أفسان نافروما قرآن في حديثة ميكوتا كروما برنوتا برجون كايدا برجوما سراكي دامالي چارانگرتهما چاران تايسي ايغو دغهي تكما توكيتشا نستوى أنوسي فنهما قليسا في هراس تهو برغنما فابوش كمجو هنگرتو غنكما برنوتا مالي دكنا والله سمون المنما برنوتا مالي دكنا والله سمون المنما برنوتا دين بري لمس هابسي حواسي الله أكبر ما شاء الله برنوتا دين بري لمس هابرسيفنو حواس إسلاما دين هادالتسنو دين إفادة دين بردفادا إفا هردابوري نميو كفسيفادو ميتي أسكوري برنوني ديني دا واحد مرتسي دكنا ولا لما نراجي فجيسي وري ربين قدام قرآن برسيسي جبيسي تي كبتو دامسي كويوس جيسي جبيسي كبتو
أمسك يوسجيسي برنوني أنبانو برنوت دينيتي يا قرآن ربي كلام ربي جا إفاهر أبري كربي توكيجا يا قرآن ربي بدأسه هندرة برسيسا رقادا أمن سيسا كرا برسيسا رقادا أجر سيسا كرا قرآن مرنورا إيه نور جرينياتي تولكيسي تاسيسا أبوتي كبينيا namni isa qabate abadi hin xiqqaatu olaantummaa malee qidhaantummaan gonfatu olaantummaa malee qidhaantummaan gonfatu dhagahi obboleessaa atis obboleetti qur'aana barachuun dirqama islaamaati hundumtuu baradhaa walis barsiisaati hundumtuu baradhaa walis barsiisaati warrin nu gargaartan diin barachuu irratti osoo addan baasin khadhiiraaf dubartii bakkuma jirtanitti galatatu isiniif mala bakkuma jirtanitti galatatu isiniif mala nagaha nuuf tahaa bakkuma jirtanitti yaada keessan hunda argadhaa duniyaa fi akhiratti jazaan keessan guddaa middaan jannataani rabbiin isiniif haa qoodu yaada kan keessanii rabbiin isiniif haa qoodu yaada kan keessanii namni waa dubbatu dogongoruun dhabu akka tasaa dubbadhee haasaa keessatti yoo gufachiisee jiraadhe sitti gufachuu kootti keessa kootu cinqamaa onirraa hin dhufeen sin jedha dhiifamaa walaloo koo har'aa ariitiidhaan barreesse dhiifama naaf godhaa waan inni balleesse wabillaahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أروق بكوي بيجا بكوي بيجا ملتو كافي أستاذ أحمد الله أكبر يا ربي الله أكبر الله أكبر ما شاء الله بكوي يعني بكي سانجران سني dubartiin takka yeroo kasaaruu hedduu kasaaraa isa duuba milkiin takka hin jirre kasaaruu yoo feetu waa lamaan kana gooti. Dubartii haatiin if abbaan abaartee gosti abaare waa lamaan kana goonaan nyaatamtee dhumattee lafa galtee jirte jechuudha. Tokkoffaa irratti maammadoodhaa ijaazaa buutii kahaa malee baatii shanjaa hanga waggaallee ta'uu danda'a ijaazama kana oofatanii kenni tokko kan jirre. Lammaffaa irratti duniyaa ufii dalaydu tana fuutee isuma ijaazaa buuteef kana kennitee mana maqaa isaatiin lafa maqaa isaatiin akka bitatu irra jajjabeessiti yeroo san keessa itti mul'atu wanni sun. Erga saniin booda waa xiqqoo turamee wal dhabam wanni haraamarra walitti dhufan kun namni tokko karaa haraamaatiin ijaazaa si buufatee innaan abadan lubbuu isaa keessatti jaalalli baay'ee ittiin dhagamu guyyaa si dabalame isa irraa nama hundaayyuu akkana buutii faayidaan qabdu waan jedhamu dhiira kana keessa dhufa. Osoo adeemsa keessa deeman wallolli wayii yeroo dhufee gargar bahani waggaa 7-8 waa itti xaarte kana guutuu manni maqaa isaatiin jira lafti maqaa isaatiin jira bifa haarawaan as baatee yitii jechuudha akka fooddaa irraa miidiyaa kanarraa as baatee naqabaa irraa naafuudha jetti garuu wanni isaan duubarra dalagaa turan waan silaa rabbii fi nama biratti illee fudhatama hin qabne jechuudha. Kanaafuu yaa obboleeyyantii dhaamsa akka obbolummaatitti ani isiniif qabu yaa shamarran keessattuu biyya Arabaa jirtan wanta tokko yoo godhachuu barbaadde maqaa keetiin godhadhu. Maqaan kee kun qoy faaxee maqaan jedhamu kun lafaan hin bitamu moo manaan hin bitamu siin jedhan akkas jedhanii no maqama keetii waan tokko godhadhu yoo isa kana dhabdee jette duniyaan sun sii hafti isaa fi duniyaallee wal faana dhabdee umrii keetii fi akkasuma bifa keellee wal faana dhabin. Kanaafuu abbaan fedhe si wajjin haa jiraatu abbaan fedhe jiraachuu haa baatu manaa fi lafaa fi waan godhatu guutuu maqaa keetiin godhadhu yoo lakki kanaa miti anna kennitu malee na jala cabdee bultu malee duniyaa tana na hartu malee si waliin hin jiraadhu yoo maammadoon ka jedhu ta'e tawakkaltu alallah kuti jedhiin karaan banaadha akkatti karaa itti garsiisi jechuudha. Shari'aa islaamaa keessatti illee dhiiratti dalagiitii mallaqa kenni ka jedhu tokko hin jiru. Dalagiitii ati nyaachisi jette malee shari'aan dhiiraan ati mana Arabaa dhaabadhu hammaama dhiqiitii akkana dafqiitii dhaabadhu kenni duniyaa ka jedhu tokko hin jiru yoo ufii keetii barbaadde manaaf lafa isaa bittee kasaaruu barbaadde malee. Kanaafuu yeroon ammaa kun akkaan hamaadha waan ta'eef wanta guutuu waan ifaaje kee dalagattee itti ifaaje maqaa keetiin godhadhu. Salaamu alaikum. Dubartiin takka yeroo kasaaruu hedduu kasaaraa isa duuba milkiin takka hin jirre kasaaruu yoo feetu waa lamaan kana gooti. Dubartii haatiin if abbaan abaartee gosti abaare waa lamaan kana goonaan nyaatamtee dhumattee lafa galtee jirte jechuudha. Tokkoffaa irratti maammadoodhaa ijaazaa buutii kahaa malee baatii shanjaa hanga waggaallee ta'uu danda'a ijaazama kana oofatanii kenni tokko kan jirre. Lammaffaa irratti duniyaa ufii dalaydu tana fuutee isuma ijaazaa buuteef kana kennitee mana maqaa isaatiin lafa maqaa isaatiin akka bitatu irra jajjabeessiti
yeroo san keessa itti mul'atu wanni sun erga saniin booda waa xiqqoo turamee wal dhabam wanni haraamarra walitti dhufan kun namni tokko karaa haraamaatiin ijaazaa si buufatee innaan abadan lubbuu isaa keessatti jaalalli baay'ee ittiin dhagamu guyyaa si dabalame isa irraa nama hundaayyuu akkana buutii faayidaan qabdu waan jedhamu dhiira kana keessa dhufa osoo adeemsa keessa deeman wallolli wayii yeroo dhufee gargar bahan waggaa 7-8 waa itti xaarte kana guutuu manni maqaa isaatiin jira lafti maqaa isaatiin jira bifa haara waan as baatee yitii jechuudha akka fooddaa irraa miidiyaa kanarraa as baatee naqabaa irraa naafuudha jetti garuu wanni isaan duubarra dalagaa turan waan silaa rabbii fi nama biratti illee fudhatama hin qabne jechuudha kanaafuu yaa obboleeyyanti dhaamsa akka obbolummaatitti ani isiniif qabu yaa shamarran keessattuu biyya arabaa jirtan wanta tokko yoo godhachuu barbaadde maqaa keetiin godhadhu maqaan kee kun qoy faaxee maqaan jedhamu kun lafaan hin bitamu moo manaan hin bitamu siin jedhan akkas jedhanii no maqama keetii waan tokko godhadhu yoo isa kana dhabdee jette duniyaan sun sii hafti isaa fi duniyaallee wal faana dhabdee umrii keetii fi akkasuma bifa keellee wal faana hin dhabin kanaafuu abbaan fedhe si wajjiin haa jiraatu abbaan fedhe jiraachuu haa baatu manaa fi lafaa fi waan godhatu guutuu maqaa keetiin godhadhu yoo lakki kanaa miti anna kennitu malee na jala cabdee bultu malee duniyaa tana na hartu malee si waliin hin jiraadhu yoo maammadoon ka jedhu ta'e tawakkaltu alallah kuti jedhiin karaan banaadha akkatti karaa itti garsiisi jechuudha shari'aa islaamaa keessatti illee dhiiratti dalagiitii mallaqa kenni ka jedhu tokko hin jiru dalagiitii ati nyaachisi jette malee shari'aan dhiiraan ati mana arabaa dhaabadhu hammaama dhiqiitii akkana dafqiitii dhaabadhu kenni duniyaa ka jedhu tokko hin jiru yoo ufii keetii barbaadde manaaf lafa isaa bittee kasaaruu barbaadde malee kanaafuu yeroon ammaa kun akkaan hamaadha waan ta'eef wanta guutuu waan ifaajee kee dalagattee itti ifaajee